Magaalaa Finfinneetti dubartoota fi daa'imman irratti hojiin hojjetame dhugumaan dubartoota fi daa'imman hedduu jireenya fooyyee qabu jiraachiseera. Iddoon tursiisa daa'immanii naannoo hojiitti akka mijatu taasisuun hojii bulchiinsi magaalichaa namarratti xiyyeeffatee hojjete keessaa isa tokko yoo ta'u, haadholii hedduun daa'imman isaanii iddoo ulfatan akka argatan taasiseera. Daa'immanis dhiyeenya haadha isaanii biratti akka kunuunfaman taasisuun daa'imman hedduu rakkoorraa baraaruun haadholiif immoo boqonnaa fideera. EMN Plus sagaleen dhalootaa haadholii fayyadamoo iddoo tursiisa daa'immanii ta'an dubbiseen yaaddoo malee akka hojii keenya tasgabboofnee hojjennuu fi daa'imman keenya itti dhiyeenyaan akka hordofnuuf nu gargaareera jedhan. Daa'ima keenya fidannee dhufnee daa'ima keenya sargaa hojii keenyas hojjetachaa kun faayidaa guddaadha nuufi. Anko daa'imni amma tokko asuma kan barumsa galee jira sirriitti afaanis danda'ee waa tokkollee mana barumsaallee yeroo galutu san dhibiin barumsallee ጀመሬራ ኬጂ ገሌራ ማን ተኮቹ ጉድች እናቶች እርፍ ብለው እዚህ ልጆቻቸውን አስቀምጠው haadholiin ijoollee isaanii iddoo tursiisa daa'immanii kaawwatanii tasgabbiidhaan hojii isaanii akka hojjetaniif gargaara. Kun daa'immaniifis ta'e haadholiidhaaf furmaata guddaadha. Kanaan dura daa'imman keenya manatti dhiisnee hojiif gaafa bobbaanu nus yaaddoodhaan akka hojjennu daa'imman keenya immoo rakkoo garaagaraaf saaxilamaa inumaayyuu daa'imman qabannee hojii akka hin qacaramne gufuu nuti ta'aa ture jedhan. Walitti dhufeenyi daa'imman keenya waliin qabnullee gargar fagaachaa deemaa tures jedhan. Tamalaalaashillee hojjennoonni bakka daa'ima qabdan hin jiranii nu gaafatanii daa'ima sanii jecha namni nu qaxaru hin jiru bakka akkanumatti rakkannee jiraachaa turre jechuudha. Baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Nullee jijjiirama argachaa daa'ima keenyallee asumatti guddifachaa baay'ee nu akka bakkabanii faayidaa baay'ee qaban jedhan jechuun sa'aatii lama dhufnee ilaallanii yeroo ofii keenyaa baanu dhufnees misaa nyaachisnaanii yoo jarri nyaachisnee jechuudha. Bakka namni maaliif seentan maaliif baatan siin jedhu hin jiru. Ijoolleen akka barbaada akkuma manatti manarraayyuu as jiraaf wayyan jedhan gama kootiin. Daa'ima mana keenya dhufnee tokkoffaa deemnee hoosisuu hin dandeenyu daa'ima guyyaa guutuu irraa fagaannee dhoolla. Sun immoo rakkoo adda addaa hin qaba. Mana keessatti illee inkibikaabee gahaan argatanii asitti garuu inkibikaabee gahaa argatanii. Iddoon tursiisa daa'immanii naannoo hojiitti mijachuun hojjettoonni keessumaa dubartoonni yaaddoo malee hojii isaanii irratti xiyyeeffatanii akka hojjetaniif gargaara kan jedhan hojii raawwachiistuun giddugala tolchaa biddeenaa lammii Aadde Burtukaan Baqqalaa oomishnillee akka dabalu taasisaa jedhan. Namni hojii tokko hojjechuuf sammuun isaa tasgabbaa'aa ta'uu qaba. Har'a yaaddoodhaan haati hojii hojjettuu fi har'as dhiyeenyatti daa'ima ofii kunuunsachaa fayyummaa daa'ima ofii eeggachaa hojii hojjettu garaagarummaa guddaa qaba. Qaamaan as jiru malee warri fageenya irraa daa'ima qaban sun sammuu isaanii guutuudhaan hojiin hojjetan waan ta'eef kuma agartan haadholiin keenya baay'ee gammadoodha. Mul'ata guddaa akka qabaniif ijoollee jireenya isaanii keessatti jalqabbii gaarii isaan barbaachisu kan dubbatan biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinneetti ogeettiin eegumsaa fi kunuunsa mirga daa'immanii Aadde Ilfinesh Naga'oo iddoon tursiisa daa'immanii misooma daa'immanii irratti hojii bulchiinsa magaalichaa hojjetu keessatti kutaa barbaachisaadha jedhan. Haadholiin mucaan kiyya hafaan ni knee muriinsaa 4 muriinsaa 5 akkanadhaa dubbatu. Kun maaltu fidee kophaan oolchaa mana keessatti kophaa oolti nullee hojii oollee garlaa hojii oollee immoo gallu baay'ee dadhabna baay'ee waan dadhabnuuf isaan hojiin baay'een dubbannu kanaaf hafaan hiikullee hin dandeenye kan jedhan irree jiruna. Daa'imummaa irratti walii kennuu baruun yommuu guddatanis akkasumatti wanta qaban nama hin qabneef qooduu walii hiruu kana asumaan baraa deemu jechuudha.